immake dadhabbike yaaddoke akkade waaqayyo natti gati. Amen. Ni amini ke sengai natti gati de waaqayyo. Amen. Ni arifadati ani ela. Yaaddoko jedha. Hunduma jedha. Waaqayyo targata ila. Amen jedha jama. Bakka ammarade deesin dubbisa. Kanaafis jedha ergaa Phexros isa duraashan lakkoofsa 6. Kanaafis waaqayyo yeroo isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isa aangoo qabeessatti gadi ol deebisa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii isaa. Galanni waaqayyo dhaabatu. Phexros ergaa kana gaafa barreessu warra Ayyuudotaatiif barreesse. Ayyuudota inni barreessuuf immoo Ayyuudota bakka tokko ta'an osoo hin taane Ayyuudota ari'atamaan waldaa kiristaanaa keessaa ari'atamanii kan biyya Roomitti kan biyya Antookiyaa gara warra Giriikiitti biyyoota adda addaatti warra faca'anii jiranii fi ergaa kana gaafa caafu inni guddaan kaayyoon isaa akka isaan yeroo hundumaa hidhannoo dhugaa hidhatan akka isaan yeroo hundumaa galma isaanii gargaraa ilaalan akka isaan yeroo hundumaa deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos abdiin eeggatanitti jajjabeessuufidha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus hin dhufaa yeroo dhufu immoo isin dhiisa miti ol isin qaba. Ameen ameen. Akka amma ari'atamtanitti naftanii akka amma waan goota wallaaltanitti naftanii akka amma bira dhabdeetti naftanii akka amma namni hunduu isin gadatti naftanii inni yeroo dhufu maal godha ol isin qaba. Isin garuu maal godha amala warra Roomiin hin qabaatina amala warra filsifinnaa hordofanii warra Giriikii hin qabaatina maal malee harka Waaqayyoo isa kam isa aangoo qabeessa irratti maal godha gad of deebisa. Ganama waa tokko dubbadheen ture. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos Zakkiyoosin gaafa arge maal godhen jedhe gadi bu'i jedhee yeroo gadi bu'i ittiin jedhe waan beekaaf jedhen jedhe waan laman jedhe inni tokkoffaan maal turen jedhe ani sanyii Abrahaami jedhee maal godhan jedhe of tuudha eenyu Zakkiyoos inni kan biraan maalin jedhe yoo yaadatan aangoo waan qabuuf taayitaa waan qabuuf raawwatee inni maal ta'uu barbaade gad of deebisuun barbaadu zinnaa barbaade ideenyati keessa jiran jedhe ana malee jedhan jedhe. Kanaaf gadi bu'ii jedheen Zakkiyoosin gaafa ati gadi buutuun mana kee dhaqaa jedheen. Addatti immoo Phexros akka jedhe harka Waaqayyoo isa kam isa aangoo qabu uffeeqaa. Aangoon nama jaallattan jibbites keessumaa biyya Itoophiyaa kana keessatti waggaa 5. Dhugaama sun. 5 yoo baay'atte kutaa kanaatti isa waliin jennaan. 5 yoo baay'atte 10 baay'ee 20 baay'ee 30. Itoophiyaa kee waggaa 40 bulchaa Haile Sillaasee qofa. Sirna nugusaa waan ta'eef. Aangoon raawwatee nama irratti hafu hin jiru. Mootota Ameerikaa warra antii addunyaa kanaan nuyi niwukileeraan jala galchineerra qabeenya jala galchineerra siyaasa jala galchineerra siyaasa dinagdee booneerra jiran argayyuu hintu sababiin isaa maaliif biyya lafaati. Inni aangoo qabu harka tokkichadha akkana harka isaa isa aangoo qabeessadha malee miila isaa iyyuu jiru beekaas harkuma isaa ameen ameen. Harkuma isaa tokkitti amanaatii isatti maal godha isa gad of deebisa. Nuyi gaafa harka Kiristoos harka goofticha yeroo galchinu yeroo nuuga. Yaadaan qaba ani galgala kana maal akka ta'e garaan koo baay'ee na raafama namoota baay'ee Waaqayyo gooftaan waan baay'ee irraa fuudhee darba. Isinumti bichaa waan isin gochuu qabdan maali qabxiin isin gochuu qabdan harka Waaqayyo isa aangoo qabeessatti maal godha? Na duukaa dubbadha maal godha? Nama jalatti jedhe moo harka Waaqayyo jedhe? Abeet yaa harka Waaqayyo. Ameen ameen. Ameen ameen. Harki Waaqayyo aangoo qaba. Aangoo isa jalatti maal godha? Gad of deebisa. Yeroo isin gad of deebistan calluma jedhee isin isa jenna. Akka boonu ilmi yeroo isaaf isinii ga'a. Ameen. Ameen. Yeroo isaatu maal godha? Yeroon inni aangoo qabeessi harka isaa irratti jalatti gaafa gad of deebistu siiga. Yeroon inni ati jalatti
get of Genesis siga kunimmo yero namamit ya lota rabahadia yero moto David yero namdi yadumit yero firri yadumit yero sa yero ko margona harka sadi or sikama amen andi gadan jere jetta indor sikama andi gadan boye jetta indor sikasa andi nam boye jetta indor sikoma chisa andi nam gadan jetta indor sikama chisa nene ko gari hote amen tubo haleluya karena apa ya kata haleluya isi mana ko fokoda mere diksa isa lamma taw mar goda ya do kesa isa tiga tay mera kenya gababan sinirat pakete ko to akkasi kanati yenetti pakete ko to sinirat wana ya do na tite to ko isi tagi pakenya kodi kanatu yerodu fa narra bulbul je na ya desai pakenya sinirat chai waya do na tike tay kanani ofirra basa ofirra malbur fakkeenya isin fudhadhamee kottu raajii mooti amma isattan kennadha inni immoo akka wayyaa akkanatti waayyuu hin buunetti akka quniitti hin buunetti akka inni na jalaatii hin manachagnetti akka namni biraan hin fudhannetti akka hattuun hin fudhannetti narraa fuudhee baata dhimma koo maal koon jedhe yaaddooni inni Phexros dubbatu Yesuus yoom dhufaadha kan biraan miti yaaddoon Phexros dubbatu waa'ee dhukkubaa miti waa'ee garaaciniinna waa'ee mataa gowwuu miti waa'ee birii dhabuu waa'ee argachuu miti yaaddoon Yihuudoota yookiis Yihuudoota warra biyya keessa faca'anii jiranii Yesuus hin dhufa moo hin dhiisee hin tura moo dafee dhufaadha akka goota dheerennaan akka inni turu ilaaltaatiin mee fuudhiiti waaqatti ilaalluuti kottu waan jedhamu waan mana faras jalaa goototame har'a waaqatti ilaalla kun dhimmoota ani Yesuus wajjin qabu ajandaa koof galmee koorra jiru la yaadannaa qaba gaaffii mata duree kadhata kootiiti yaadannaa qaba himata kootin himataaf kadhati garaagara ishee kana booddee itti deebiin isin hiika amma itti deebiin isin dubbata amma yaaddoo koongata erga yaaddoo koongatee booddee kadhannaa koof himata koofidha la yaaddoo koongata gaa itti eebbitan gata waaqayyo tamaanaa waaqayyotti gatu wajjechaa tokko lama sadii ofirraan baasa godhaa ana kennata asinaa fuudhamiti ana kennata isa kana ana kennata laasa kana malee waaqa dhufee fuudhamiti yaaddoo koo eewu kennataa jira ana moo ana miti ana mu kennachaa jira bakka amma yaaddoo koo isattan kennadhaa ani itti gatee manniisa bakka fuudhee deeme ta'ee dhaabbate ta'ee deemu taa'uu dandeessa isu dandeessa ani amma firii waayii arga keessa qabii waan jedha haadha yaaddoo kee waaqayyotti gadda taana dhugaan siin jedha yerootu siin ga'a warra yaaddoo isaanii waaqayyotti gaddanii wajjin naasa warra yaada isaanii yaaddoo isaanii isa yaaddootti ta'e hundumaa waaqayyotti gaddanii wajjin naasa yeroo ati waan yaaddoo sitti ta'e hundumaa waaqayyotti gattu inni immoo deemaa sii dhufa amma ani itti ilaallee biraa dhufe eessa akka jiru iyyuu beeku yaaddoo koo sokkeera bakka yaaddoo koo sana fidee dhufa ta'ee gaaffii kootiin deebii fidee dhufa ta'ee immoo beeku waan ta'e garuu deebisa qophaa'e kaarabaatti fidee dhufa ta'e kan isaa fidee dhufa ta'e beeku garuu amma raajii mootii yaadaa qaba garuu waan ta'e qopheessa kennaa wayii tura sitoota yeeyoone eshi wayii kun durinaa laala ta'e sin beeku mee akka keedatti qabi waan jedha innati yaaddoo keetti gattee inni samiirra jiru harka qullaa deebi'ee gara kennu sagalee tokko natti dhufe akkasina akka jedhu ruut jedha ruut boqonnaa sanatti kan ilaalu ilaaltan dhaqxee miilla bo'aas jira bulte jedha eessa bulte jedha miilla bo'aas jira bulte yeroo lafti bari'u ga'ee